Ashama harka fuunee nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu daawwattoota jirraa miidiyaa neetwork oduu galgala kanaaf qabannee simbiraan qaqqabnaa oduu wajjin Tsiyoon Gurmuutii nu faana tura. Dursa hangafoota oduu. Kabaja ayyaana irreechaa sababeeffachuun daandiiwwan tajaajila tiraafiikaaf cufaa ta'an ifoomanii jiru. Hanna sarara elektirikii irratti raawwatameen baha Itoophiyaa fi Jibuutiitti humni elektirikii addaan cituun himameera. Lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan gara biyyaa deebi'uuf fedhii qaban akka galmaaniif waamichi dhiyaate. Oduu biyyaalaan. Israa'el Antooniyoo Guuterees gara daangaa bulchiinsa ishee akka hin seenne qoqqobbii irra keessee jedhame. Gara oduu bal'inaatti dabarra. Kabaja ayyaana irreechaa sababeeffachuun daandiiwwan tajaajila tiraafiikaaf cufaa ta'an ifoomaniiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee sababeeffachuun daandiiwwan tajaajila tiraafiikaaf cufaa ta'an ifoomseera. Haaluma kanaan daandiiwwan cufaa ta'an daandii Uraa'el gara addabaabaayii Masqalaa fudhatu addabaabaayii Uraa'elitti, daandii Boolee gara addabaabaayii Masqalaa fudhatu Olimpiyaatti, daandii Masqal Flower gara Olimpiyaa fudhatu addabaabaayii Gozeebootti, daandii Agonaa Sinimaa gara addabaabaayii Masqalaa fudhatu addabaabaayii Xilaawunitti, ibsaa Laga Haar gara addabaabaayii Masqalaa fudhatu ibsaa Laga Haaritti, qaxxaamura teelee gara isteediyeemii fudhatu qaxxaamura teeleetti, hoteela Raas gara isteediyeemii kan fudhatu hoteela Raasitti, akkasumas daandii ibsaa Harraambee gara addabaabaayii Masqalaa fudhatu ibsaa Harraambeetti, masaraa biyyaalessaa gara addabaabaayii Masqalaa fudhatu masaraa biyyaalessaatti, sheelii Qarsaa gara Baambissaa fudhatu sheelii Qarsaa cinaatti kan cufamu ta'uun ibsameera. Daandiiwwan kunneen boru guyyaa sa'aatii 6 eegalee hanga ayyaanichi kabajamee xumuramutti cufaa ta'uun eerameera. Torbee turizimii sababeeffachuun mariin paanaalii dhimma magaalaa Shaggar ilaalchisee gaggeeffamee jira. Bal'ina oduu kanaa Misraa. Torbee turizimii Oromiyaa sababeeffachuun mariin paanaalii dhimma magaalaa Shaggar gaggeeffame. Mariin paanaalii mata duree mo'ataa magaalaa Shaggar dhugoomsuuf tooftaalee fi carraalee jiran jedhu turizimii Oromiyaa marsaa 4ffaa Komishinii Turizimii Oromiyaa qophaa'e irratti poteenshiyaalii fi carraan turizimii magaalaa Shaggar qabdu dhiyaate. Marii paanaalii kanarratti itti aanaan kantiibaa fi qindeessaa kilaastara dinagdee fi magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgaloo magaalaan Shaggar magaalaa bu'aa eda'amuu taatee magaalaa qonnaan bulaa buqqistu osoo hin taane hammachuun guddatuun jireenyaaf fedhii uummataa guutuufis galii maddisiisuuf hojjechaa jiraachuu dubbatan. Marii paanaalii torban turizimii Oromiyaa irratti haasawa kan taasisan kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti magaalaa Shaggar qabeenya hedduun kan badhaate yoo ta'ullee qabeenyi ishee baay'ee osoo hin mul'atin hafan baay'eetu jira jechuun dubbatan. Akkasumas sabni tokko bu'aa qabsoo isaa kan mul'isuun yoo magaalaa ijaareedha nutis magaalaa Shaggar kan ijaarreef bu'aa qabsoo uummataa waan ta'eef jechuun ibsan. Magaalaan Shaggar bakka hawwattuu turizimii fi misooma turizimii magaalaa Shaggar giddugala turizimii akka taatu cimsinee hojjechaa jirra jedhan. Daayireektara magaalomsuu fi walitti hidhamiinsa magaalota obbo Bazzuu Tulluu akka jedhanitti magaalaa Shaggar magaalaa filatamtuu Afrikaa bira tartee addunyaaf fakkeenya akka taatuuf hojjechaa jiraachuu ibsan. Hanna sarara elektirikii irratti raawwatameen baha Itoophiyaa fi Jibuutiitti humni elektirikii addaan cituun dhagahame. Sararri elektirikii kiiloo vooltii 230 qooqaa irraa gara Hursootti diriirfame irratti hanni raawwatameen humni elektirikii addaan cituun humni elektirikii Itoophiyaatti qajeelchaan opereeshinii fi suphaa buufataalee dabarsaa fi raabsaa humna rijiin giddugalaa lama beeksise. Daayirektarri qajeelchaa obbo Alamaayyoo Zabargaa akka ibsanitti humni elektirikii kan addaan cite naannoo Affaar aanaa Awaash Fantaallee keessaa iddoo paarkii Awaash jedhamuun beekamutti hanna utubaa humna elektirikii tokko irratti raawwatame ta'uun ibsameera. Sararri dabarsoo humna elektirikii kun magaalotaa fi naannolee baha biyyattii daandii baaburaa Finfinnee Jibuutii akkasumas Jibuutiif humna elektirikii dhiyeessaa turuu daayirektarichi ibsaniiru. Lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan gara biyyaa deebi'uuf fedhii qaban akka galmaaniif waamichi dhiyaate.
Walitti bu'iinsa Libaanos keessatti mudate hordofee lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan gara biyyaa deebi'uuf fedhii qaban akka galmaa'an waamichi dhiyaateera. Waajjirri Qoonsilaa Jeneraala Itoophiyaa Libaanositti argamu ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa gara biyyaa deebi'uuf fedhii qaban Libaanos keessaa bahuuf haala mijeessaa jiraachuu himeera. Haaluma kanaan kanneen gara biyyaa deebi'uuf fedhii qabanii fi hanga ammaatti hin galmoofne ragaa barbaachisu qopheessuun akka galmaa'an waajjirichi waamicha dhiyeesseera. Daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qabne akkuma itti fufetti jira. Amma immoo gara oduu biyya alaatti dabarra. Israa'el Antooniyoo Guuterees gara daangaa bulchiinsa ishee akka hin seenne qoqqobbii irra keesse. Israa'el barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees gara daangaa bulchiinsa ishee akka hin seenne qoqqobbii irra kaa'uu beeksiste. Dhaabbatichi haleellaa misaa'elaa Iraan Israa'el irratti raawwattee balaaleffachuu dhabuu hordofee Israa'el murtoo kana fudhachuu BBC'n gabaaseera. Haleellaa misaa'elaa Iraan raawwatte barreessaan olaanaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii Antooniyoo Guuterees waan hin balaaleffanneef Israa'el qoqqobbii irra ga'uu ministeerri dhimma alaa biyyattii Israa'el Kaatiis ibsaniiru. Daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabne kana fakkaata ture. Qophiiwwan Jirraa Miidiyaa Neetwoork hafan wajjin turtii gaarii.